Nageenyi koo lafa isin jirtanii fi iddoo isin jirtanitti isin qaqqabu jecha akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota yuutuubii Odaa Oromiyaa. Chaanaaliin kun chaanaalii barnoota teekinooloojii gadi fageenyaan qabatee dhiyaatedha. Isin kan isinirraa eegamu sabiskiraayib gochuudhaan hordofuudha. Sabiskiraayib yoo gootan homaa gati isin hin gaafatu. Baay'ee isin fayyada. Barnoonni ani yeroo yerootti gadhiisu nama hunda dursee akkasiin qaqqabuuf isin fayyada. Sabiskiraayib gochuudhaan barnoota guddaa irraa argadha. Har'ammoo wanta namootatti gaaffii ta'u keessumattuu yuutuberoota reefuu lafaa ol ka'an kan gaaffiitti ta'u keessumaa namoonni baay'een yuutuubii hojjechuu barbaadu garuu akkaataa isaa itti hojjetan baay'ee wallaalu. Egaa yuutuberoota lafaa dhufaa reefuu lafaa ka'aniif fala ta'a jedhamee kan yaadamudha. Keessumattuu namoonni baay'een yuutuubii hojjechuu barbaadu wantoonni yuutuubii tokko hojjechuudhaaf yookaas galii irraa argachuudhaaf maallaqa guddaa irraa argachuudhaaf akkaataa hojii ni qabaata. Kanaafuu yuutuubii tokko hojjechuudhaaf wantoota barbaachisoo gurguddoo sadiitu jiru. Tokko loogoodha, loogoo qopheeffachuudha. Inni kan biraan tambinaalidha. Inni gara biraan immoo akkasuma viidiyoo editingiidhaan bareechanii viidiyoo gadhiisan sana qopheeffatanii argamuudha. Achi keessaati loogoo fi viidiyoo akkaataatti edit godhan guyyaa biraa isin qabadhee dhiyaadha. Har'a garuu akkaataatti tambinaalii suura fuuldura kaatan viidiyoon tokko erga gadhiifame booddee suura barbaachisaa ni tambinaaliidhama. Tambinaalii kana akkaataatti edit godhan karaa bareedaa ta'e aappii isin barbaachisu tokko jira. Aappichi Pixlab jedhama. Hin argama yoo ta'e fuula iskiriin kana irratti agarsiisan jira. Pixlab jedhama aappichi. Aappii kana yoo barbaachisaa ta'e description boxii jala link isa isiniin kaa'a. Karaa description boxii galtanii buufachuu dandeessu. Akkasumas immoo yoo barbaade namni immoo play store keessan jala seenuudhaan Pixlab jettu. Pixlab jettanii barreessitaniitu search gootu jechuudha. Ani already buuseen jira waan ta'eef nan barbaachisu. Kanaaf intro gabaabduu kana booddee gara barnoota keenyatti seenu. Egaan aappiin amma isin agarsiise kana erga buufattanii gara keessaatti seentu jechuudha. Erga aappii sana gara keessatti seentanii booddee akkaataa kanatti isinii fida. Jechuudha. Bakka bilaak ta'ee mata'ee jira. Kana erga akkaataa kanatti isinii fidee booddee already kan isin barbaachisan irra caalaa isaa viidiyoo isin maxxansitanii quality qabaachuu qaba. Viidiyoo sana immoo mata duree qabaachuu qaba. Akkasumas immoo viidiyoo hojjetan sana keessaati wantoota barbaachisoo wantoota miira nama kakaasan kan nama ilaalchisan screenshot gootanii keessaa baaftu jechuudha. Suura isaa keessaa baaftu jechuudha. Fakkeenyaaf ani waanuma tokko fakkeenya godhee isin agarsiisa. Amma fakkeenyaaf suura tokko irra kaa'in isin agarsiisa jechuudha. Suura tokko irra kaa'achuudhaaf screenshot gootanii faayila keessan jalatti gadi buufachuu qabdu jedhee isinitti himeera. Viidiyoo isin hojjettan edit gootan keessaa waan nama ilaalchisu keessumaa wantoota ijoo ta'an screenshot gootanii keessaa baaftu. Erga screenshot gootanii booddee faayila keessan jala gala waan ta'eef amma tambinaalii hojjechuudhaaf screenshot isa gootan sana screenshot isa gootan kana bakka tuqaa sadii jiru kana ni argama. Bakka tuqaa sadii jiru kana tuquudhaan isaan booddee use image from gallery isa jedhu kana irratti xunnaa jechuudha. Erga xunnee booddee scrollii gochuudhaan suura nuti keessaa baafannee jirru irratti tokko isaa irratti suura kaa'annee kan nu barbaachisu hin ta'anne kan kaa'anne sana irratti okeenna. Ani fakkeenyaaf tokkuma irratti okeedhee isin agarsiisu. Fakkeenyaaf isa kana irratti okeen jedha jechuudha. Erga irratti okee jennee booddee akkaataa kanatti fida. akkaataa barbaadanitti xiqqeeffatanii kaa'achuu dandeessu.
ani already akkasuma godhee isin agarsiisa. Erga akkas goonee booddee suura barbaanne sana fuula dura kaa'anneera jechuudha. Amma mata duree viidiyoo sanaa irratti katabna jechuudha. Akkatatti mata duree viidiyoo sana irratti kataban gararraadhaan mallattoo ida'oo wayii tokko ni jira. Bukkee harka bitaatiin mallattoo ida'oo wayii tokko jira. Isarra ni tuttu jechuudha. Isaan booddee text kan jedhu jira. Text kan jedhu sana jalqabarra kan jiru isatti okeenna. Text kan irratti okee erga inni booddee takka yoo tuttan isinii fidu jechuudha. Double click gochuu qabdu. Si'a lama walirra xiqqoo qabdu jechuudha. Erga tuttanii booddee mata duree barbaadan sana irratti katabdu. Fakkeenyaaf ani fakkeenya tokko hojjedhee isin agarsiisa. Akkaataa itti tambinaalii hojjetan jedhee isin agarsiisa jechuudha. Kunootti waan nuti katabne sun kunoo akkaataa kanatti nu dhufeera. Saniin booddee gajjallaadhaan mallattoon guddaa yookaan immoo aan guddaan tokko ni jira. Isaa ni tuttuchuudha. Erga tuttanii booddee gara mirgaatti adeemtu. Gara mirgaatti erga adeemtanii booddee saayizii barbaadan ol guddisuudhaaf xiqqeessuudhaaf kana baay'inaan beektu kalarii filannaa. Kalarii erga filannee booddee fakkeenyaaf diimaa nan filadha jechuudha. Ammas gahaa miti waan ta'eef foontii nu barbaachisaa. Foontii keessaatii waan barbaadan filachuu dandeessu. Ani foontii kan naaf ta'u tokko kunoo foontii kana nan filadha jechuudha. Foontii kana filadheera. Isaan booddee okee keessaa ba'a. Akkaataa kanatti foontiin keenya nu jijjiiramee jira. Ammas immoo baakgiraawundii nan barbaada. Keessatti baakgiraawundii kun baay'ee barbaachisaa. Baakgiraawundii kana jechuudha. Baakgiraawundii isa jiru kanarratti okeenna. Isaan booddee ina bilgoona. Bakka cufaa ta'ee jiru kana jira. Bakka cufaa ta'ee jiru kana ni bannaa jechuudha. Erga bannee booddee kalarii nu fida jechuudha. Kalarii barbaanne irra kaa'anna. Fakkeenyaaf kunoo kalarii tokko filadhee isin agarsiisa. Ergaa filadhee booddee gara gajjallaatti gadi harkiseeni akkaataa barbaadetti naataa'eera jechuudha. Fakkeenya tokko isin fudhee kana akkaataatti tambinaalii hojjetan jedhee akkaataa kanatti jira. Kana fakkeenya tokko isin fudhee malee hankanaan olitti bareechitanii suura barbaadan akkasumas immoo mata duree barbaadan siitingiiwwan jiran sana hundumaa irratti dura xuxxuxanii ilaaltanii erga waan sabartanii booddee hojjetachuu dandeessu, edit gochuu dandeessu. Keessumaayyuu 3D illee ni qaba. Kanaaf akkaataa kanatti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Erga hundumaa fayyadamtanii booddee edit gootanii erga xumurtanii gararraadhaan mallattoo kana mallattoon kun ni jirti. Xumurtanii booddee ishirratti okeettu save as projectedha. Save as imageedha. Projectii jalatti save ni gochuu moo image jalatti save gochuu barbaadduudha. Kan barbaachisu image jalatti waan ta'eef save as image hanji'u irratti kilik goona jechuudha. Saniin booddee defaultii akka barbaadanitti very high, ultra, low, custom default kana han barbaadan irra kaa'achuu dandeessu. Keessumatti already high irras kaa'achuu dandeessu. Erga kaa'attanii booddee save to gallery hanji'u jira. Save to gallery hanji'u kanarratti ni tuttuchuudha. Isaan booddee faayilaa keessan jalatti save sinii ta'ee jira jechuudha. Kanaaf tambinaaliin akkaataa kanatti hojjetama. Erga tambinaaliin jalatti hojjettanii booddee immoo YouTube studio jala galuudhaan viidiyoo isin hojjettanii gadhiifattan sana irratti imeejii irra kaa'achuu dandeessu. Kanaaf barnoonni koo har'aa kana fakkaata. Yaada yoo qabaattan karaa komentii naa barreessaa. Subscribe, like, share gochuun hin dagatiin isiniin jedhaa. Nagaan tura.